Har'a xiyyeeffannoodha walaa dhaggeeffannu waa'ee wal quunnamtii saalaa waliin barannaa. Hundi keessaniyyuu qalbii keessan gara kootti deebisaatii walaa dhaggeeffannu. Kanaaf mata duree keenya irraa isaa kanaadha. Walumaa galatti akkuma gabaabaatti yoo ibsine ta'e dhalli namaa kan ittiin wal horuu danda'u yeroo jalqabaatiif dhiirri tokkoof dubartiin tokko wal quunnamtii saalaa gaafa waliin godhanii hanqaaquu jira. Qubee dogoggortaniitu wal quunnamtii saalaan jiru sun ishee dhumarraa balleessaa qubee tokko. Wal quunnamtii saalaan jiru kanaaf waa biraa dubbataa. Abshaar ani waa'ee kanaa si gaafadheera. Jechuun dogoggoraa jirtu qaama kun wal quunnamtii maalidha beektu? Waan asi barsiisaa jiru dhaggeeffadhu isheesitti maal qo'achi silaalchisese? Jechuun magooteen. Sim jedhi baradhu. Isinii galaa jira waan isin barsiisaa jiru. Lakki nu galaan jiru qubee sirreessaa deemu. Isinii galeera? Inna maalaadha moo maalodha muka fakkaatan nuti. Abshaar barachuu feeta moo ba'uu feeta gadi? Ijoolleen barsiisaa jiran hin jeeqin. Mee warri isinii galee waan nama dubbate irra naa deebi'aa namni isinii galee jira. Kanaaf akka sanaadha. Yeroo jalqabaatti san booda gaafa hanqaaquun sun cabu itti fufeetoo itti deemee nama ta'a guddatee nama ta'a jechuudha. Akka sanitti adeemsa kanaan dhalli namaa wal horuu danda'a jechuudha gabaabumatti. Isinii galeera miti? Addee utaaluutti qabeetiin nuti meetti. Amma mee yeroo hundaa'e waa'ee wal quunnamtii saalaan barsiisa. Ashaaloo gaaffii si gaafadheera. Jechuun gaaffii gaafachuu danda'u? Gaafadhu. Amma mee baayoloojii keessatti akkamitti namni uumama kan jedhu baranneerra hanqaaquun hin cabee hin fayyee nu barsiistaniittu akkamitti namni tokko dhalachuu danda'u jechuudha. Ji'a 9 booda immoo akkamittiin nama ta'a kan jedhus akka inni dhalatu ilaalleerra maaliif akkamittiin akka wal bukkee ciisan immoo nu barsiistan. Fakkeenyaaf haati manaa abbaa manaa gaafa wal fuudhanii wal bukkee asiif as ciisu moo walirra ciisu moo jechuun jira miti kanaaf hamaa fi hin barsiifne jechuu barbaadeen ture isa baan nutti himaa. Ashaaloo gaafiin kee kanaan taane ati summa jeeqaa jirta moo barataa jirta waan kana nagalaan jiru. Gaafiin akkasii eessa jira jira kitaaba gubbaarra barnootni waan akka jiru jira ani wanna kitaabarra jiru barsiise malee wanni hin jiru. Naa bayi kilaasiidha barbaadu bayi. Gaafii gaafachuu danda'an? Gaafii keessatti waan barsiisna bayi golee barsiisa. Gadi naa bayi. Maal gaafiin gaafadhe maal akka gaafaa? Kilaasiin istee gadi naa baatu barbaadu. Yookaan yoo ta'e immoo akka ijoolleen baratu hin feetu yoo ta'e ana sii baatu. Bayi. Gaafii gaafachuu danda'u? Ati jeequmsa malee waan gootu hojiin kee maali? Barnoota yoo barachuu feetu barcha bayi. Bayi gadi nama barsiisu baay'ee. Maali? Jireenya sii ta'e mirga hojii kana jalqabde. Baay'ee malee. Maafiin fuutati? Maaliin fuutuun jira jechuudha? Maaliif akka yeroo biyyaa sanas miti yaasii dubartoonni siin jiranii. Akkasa biyya safara duubaa fiddi miti. Ijoollee immoo argaa jira ijoollee xobbee kana mee argama jira. Barsiisaa keessa barbaadde. Harmii kun reebbi biqilee akka bosonota barra utaalu nan arga gaafa baariidha jedhaan. Amalli waan bareedni dhiisu. Harkii hatee bareedanii dooluu sosocho'aadhaan. Maarree akka gootu barattootuma keessaa bareedduu ishee jaalladhu. Argadheera. Argattee taa'e. Haal kun immoo kaana uwwinaan jette tokko. Umri kee ol deemte gaa. Daa'ima gaafatte. As keessa kan jirtu ijoollee maqootti hundisee maaltu hiriyaa kootiin gaafa dadharee. Of eeggannoo godhiiti. Kana jedhu ala ba'een deebi'a tolee dadhareera. Danda'amu. Danda'amu. Sansii hojiin qolfeefi. Maali ala ba'een deebi'a? Hin danda'amu. Maaloo beektaa? Shee dhuguu barbaadeen ba'e. Yeroo baatu booddee yeroo bilbilamu baatee dhudha.
Si keessaa boo lubbuu qoonqochime lafa deemu si keessaa bahe. Anaafatti walitti jiramna gaafoo asii. Hojii irratti qoosan beeku. Hojiin hojiidha. Qoosaan qoosaadha xaphii xapha. Maaluma gabbeen ishee dhugii dhufa maanni. Eeyyoo. Hin ta'u. Yookaan yeroo baatu dhudhaa yookaan birrii kenni dhageessee bitee dhufa. Shamarranii qabre. Ilaaleera. Ijoollee na kuchisiisee deemaa kun miira keessa na gashaani waa'ee shamarranii taasaadha. Inni haal kun. Kotte sadeef. Kotte saf kachar. Taphachuufani. Taphachuufan. Taphachuufan. Saatuma dhuftee taphattaa. Deemee hin taphattati. Maachuudha. Baay'ichi garasitti naraa deem. Nan taphadhaa maali? Maal taphatta deemna irraa isin jedhe. Hin taphattu bakka ijoolleen taphachaa jiru sa'aatii gubdee dhuftee hin taphattu ijoollee faan. Deemdee duubatti. Maaliif hin taphadhu? Duubatti deebii isin jedhe. Maaliif hin taphadhu? Hin taphattu isin jedhe deebii gara duubatti narra. Ijoollee seeraan taphadhaa qabxiin dhibba keessaa isinii qabama. Qabxii dhibba keessaa? Dhibba keessa hin qaban. Deemna irraa achi irraa deebii isin jedhe afaan naasee hin dhaabbattee. Narraa deebii duubatti. Wal miidhuudhaaf hojjechaa irraa. Ka barbaade ta'u deebii narraa duubatti. Sifaan haasaa Kana jedhu amma qabxii baaloojii qabna turreem. Amma seenaan taphadhaan qabxii dhibba keessaa. Gurbaan narraan deemtu gurbaan seeraan narraan deemtu. Deemna irraa isin jedhe isaan tun taphattu sa'aatii gubdee dhuftee narraa deebii isin jedhe. Sa'aatuma barbaade dhuftee taphatta deemna irraa. Isaan tun isin jedhe deem. Waan fedheef garuu qabxicha nama argadhan. Maal gochuuf immoo akkam gootee qabxicha argatta? Akkamitti qabxii argadhu moo? In argatta deemna irraa deem. Barsiisaa. Barakkate. Qabxii dhibba keessa barsiiftuutu. Maalin qabxiin? Eenyudha wallolte? Barsiiftuu wallolle nama wajjin garuu barsiiftuutu qabxii qabaa jiru. Abshaal suura dhabna deemna irraa. Akkasitti kan hubanna. Bisuma guyyaa dhalne. Maal taate maal rakkatti? Akkamidha beektu barsiiftuu ayyaantu faatu ispoortii qabna ture. Waa'ee ayyaantuun dubbatinii ayyaantu wajjin walitti hin bu'isin jenne tanaan dura. Isinitti immoo dal tokko ispoortii qabna turre weetii baayoloojii qabna ture. Weetii baayoloojiittitu ispoortii baasan. Ani immoo xiqqoo barbaadee gaafa dhufu hin seentu taphan seentu naan jedhanii dhibba keessaa qabaaru immoo ispoortii. Maal dubbachaa jirta? Akkas godhan. Dubbiin kun dhugaadha moo? Kun lola taphaa. Amma ijoolleen ispoortii taphachaa jiru? Sa'aatii kana akkoo sa'aatiin kun kan ishee baayoloojiidha. Baayoloojiidha nagashuu diddi. Hin diddi. Osuma ta'e akkamitti baasuu qabdi ishiin sa'aatii kana baayoloojii maaf hin barsiifne? Sayyuu dhibba keessaa qabaarti qabxii dhibba keessaa qabaarti. Anaa bettee godhaarti hin beeku wantichi. Tole uummanni akka. Haqaati gaafadhaa dhibba keessaa hin miidhamna miti dee. Tasuma hin danda'amu kun. Akkamitti maaltu ta'aa jira? Barsiistu. Maal gochaa jiru ijoolleen? Maal gochaa jiru ijoolleen? Ijoolleen qabxiin qabaafii jira taphachaa jiru tapharra jiru. Gaariidha. Qabxii qabuun keetis taphachiisuun kees baay'ee gaariidha. Garuu sa'aatiin kun yeroon kun saabjektii kamtu dursa? Sa'aatiin kun sa'aatii ispoortiitti barsiisanidha? Ayee ijoolleetu xiqqoo fuulli isaanii ifaan turre kanaafan gara bakkeetti gadi baasee. Nurraa situ sagantaa baasaaf jechuudha ijoolleedha. Maal horsiisa maal rakkoo qaba yoo taphatanoo? Maaf rakkoo hin qabne? Kanas ta'e sanis ta'e qabxiin ittiin qabamu. Dhibba keessaa mootii zeeroo irraa qabuuf hin dandeessu. Nama tokkoof. Ittiin qabamu? Hin qabamu. Kana caala dubbachuudhaaf yeroo hin qabu. Sitti beera. Qabxiin barsiiftu ittiin qabamu. Maaliif kunoo wanti nuti seera gaafata laa. Mitiire. Waan fedheef qabxii keenya qabxii dhibbaa nu hafeera.